Haashama harka fuunee bariishoo irraa bakkuma jirtanitti nageenya keenya isin bira haa ga'u isiniin jenna. Fedhii rabbiitiin kunoo arras walitti deebinee jirra. Mata duree kutaa lammaffaa ji'oomeetirii Oromummaa ija ogummaa herregaatiin kan ji'uu qabannee kutaa lammaffaa isaa arras qabannee isinii dhihannee jirra. Ji'oomeetiriin Oromummaa bifa ogummaa ija ogummaa herregaatiin Piroofeesar Barsiisaa Moosisaa Galataa Agaa Yuunivarsiitii Adaamaatti Instituutii Leenjii Barsiisota Adaamaatti bara 1994 akka jechuun bara waggaa 25 arraa jechuudha. Haayee dabre. Kutaa tokkoffaa dabre keessatti Oromummaan bifa akkamiitiin akka argamuu danda'u, Oromummaan dhiiga akkamitti argamuu akka danda'u, akkasumas Oromummaan Oromoo bilchaataan maal akka ta'e, Oromoo gootni maal akka ta'e, Oromoo duumaan qorraan sabboonaan maal akka ta'e laallee turre. Mee yaadannoodhaaf irra deebinee arraas isin yaadachiisuudhaaf Oromummaan waa hedduu of keessaa qaba. Namni tokko Oromoo dhiigaa jedhamuudhaaf karaa sadiin Oromoo dhiigaa ta'uu danda'a. Tokko abbaan yookaan haati isaa Oromiyaa keessatti kan jiraatan ta'e Oromoo yoo ta'e, haati isaa Oromoo dhiigaa yookaan abbaan isaa Oromoo dhiigaa ta'e kan Oromiyaa keessa jiraatan yoo ta'e Oromoo dhiigaa ta'uu danda'a namni suni. Akkasuma haadhaa fi abbaan isaas lachuu Oromoo dhiigaa ta'e Oromiyaa keessaas ta'e alaas yoo jiraatan namni kun Oromoo dhiigaa ta'a. Inni sadaffaadha. Haati yookaan abbaan isaa Oromoo dhiigaa ta'e Oromiyaa keessaa ala jiraatanii guyyaa Oromiyaatti deebi'an irraa kaasanii Oromoo dhiigaa jedhaman jennee dabarsine. Namni afaan Oromoo dubbatu tokko ammas Oromoo afaanii akka jedhamuu fi Oromoon afaanii yooni aadaa Oromoo sirriitti beekatee Oromoo bilchaataa jedhama yookaan Oromoo dheedhii akka jedhamu yoo san hin ta'in Oromoo dheedhii ta'a. Kanaafi akkasumas Oromoon sabboonaan nama Oromoo dhiigaa ta'e kan Oromummaa isaatiin boonu Oromoo dhiigaati. Yoo Oromoo sabboonaadha. Yoo Oromoo sabboonaan tahin Oromoo adoodaa ta'a jennee lafa keenya jirra. Oromoon sabboonaan yoo beekumsa qabaate abshaala ta'e Oromoo qara jedhama yookaan ammoo Oromoo doomaa jedhama. Namni Oromoo afaanii ta'e namni Oromoo bilchaataa ta'e dhiifamaa namni Oromoo bilchaataa ta'e yooni biyya isaa irratti mirga Oromoon Oromiyaa irratti qabdu falmachuudhaaf hojii gootummaa gaafate Oromoo goota jedhama. Yoo san hin tahin ammoo Oromoo qorraa jedhama jennee dabarsine jirra. Har'a ammoo keessummaa Oromoo, fira Oromoo, diina Oromoo, diina lo'aa, silmii Oromoo kan jiruu fi kanneen biroos bal'inaan gadi buunee kan laallu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana jiraadhaan ammas afeerraa keenya. Poosteleetii sadaffaa keessummummaa. Hiikoo sadii tuqaa takka namni Oromoo dhiigaa hin ta'in tokko yoo Oromiyaa keessatti argame hanga guyyaa Oromiyaa keessaa bahutti keessummaa Oromoo jedhama. Hubadhu. Namni Oromoo afaanii ta'e tokko keessummaa Oromoo ta'uu danda'a. Maaliif Oromoo dhiigaatii miti Oromoo afaaniiti bakka biraadhaa dhufee Oromiyaa keessatti argamee afaan Oromoo baree Oromoo keessummaa Oromooti jechuudha. Oromoon bilchaataanis keessummaa Oromoo ta'uu danda'a. Maaliif Oromoon bilchaataa fi Oromoon afaanii garaagarummaa xiqqoo qofa qaba. Garaagarummaa inni qabu Oromoo afaanii kanaatu Oromoo aadaa beeku. Oromoo afaanii ka aadaa beeku ta'e aadaa qofa dabalateeti Oromoo bilchaataa ta'e Oromoon afaanii fi Oromoon bilchaataan walitti dhiheenya qaba waan ta'eef isaan lachuu keessummaa Oromoo ta'uu danda'a jechuudha. Mee hiikoo sadii tuqaa lama. Namni keessummaa Oromoo ta'e tokko mirga abbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa irratti qabu waan danda'uun kan deeggarsa kennu yoo ta'e fira Oromoo jedhama. Inni kun keessummaa Oromooti. Mirga abbaa biyyummaan Oromoon Oromiyaa irratti qabu kana Oromoo wajjin dhaabbatee kan mirkaneessu yoo ta'e waan qabu kan cinaa dhaabbatee deeggarsa kennu deeggarsa godhu yoo ta'e fira Oromooti. Yoo ammoo waan danda'uun kan gufachiisuuf tattaafatu ta'e fi keessummaa Oromoo ta'ee mirga abbaa biyyummaan Oromiyaa irratti qabdu mormuudhaaf hoofisuu fi gufachiisuu fi kan naanna'u yoo ta'e kuni maal ta'a? Diina Oromoo ta'a jechuudha. Diina Oromoo jedhama. Hubadhu.
Oromoon afaanii tokko diina Oromoo ta'uu ni danda'a. Maaliif Oromoo dhiigaatii miti keessummaa Oromoon afaanii fi keessummaa Oromooti. Waan ta'eef Oromoon keessummaan Oromoodha. Oromoon afaanii diina Oromoo ta'uu danda'a jechuudha. Oromoon bilchaataan tokkos diina Oromoo ta'uu danda'a. Maaliif Oromoon bilchaataa fi Oromoon afaanii akkuma dura jenne walitti dhiheenya qaba. Kanaaf diina Oromoo ta'uu danda'a. Yoo waan qabsoo Oromoo sabboonummaa Oromoo gufachiisuudhaaf mirga abbaa biyyummaa Oromoo gufachiisuudhaaf kan tattaafatu yoo ta'e diina Oromoo ta'a jechuudha. Yoo kan waan qabuun cinaa dhaabbatee deeggarsa godhu ta'e ammoo fira Oromoo ta'a isaan lachuu akkuma dura jenne. Haa ta'u malee Oromoon dhiigaa diina Oromoo hin jedhamu. Oromoon dhiigaa maal jedhama? Qatti aanu keessatti ilaalla. Oromoon dhiigaa akka armaan gadii kanatti Oromoon dhiigaa yooni jijjiirame dhiiga diinome jedhama. Dhiigni diinome maal akka ta'e karaa boodatti isiniif himsa. Mee amma soddaan Oromoo maali? Hiikoo 3 keessummaan diina Oromoo hin ta'in, kan diina Oromoo hin ta'in, kan fira Oromoo ta'e yoo karaa fuudhaa fi heerumaa Oromoo dhiigaatti michoomee soddaa Oromoo jedhama. Soddaan Oromoo eenyu? Keessummaa Oromoo yookaan fira Oromoo tahee kan Oromoo diinaan ta'in, kan diina Oromoo hin ta'in, kan Oromoo dhiigaatti michoomeetu soddaa Oromoo jedhama. Keessummaan diina Oromoo ta'e tokko yoo karaa fuudhaa fi heerumaa Oromoo dhiigaatti michoome silmii Oromoo jedhama. Maaliifi Oromoon dhiigaa asitti wanni hubachuu qabdan, wanni ammallee hubatamuu qabu fuulduraafis Oromoon dhiigaa diina Oromootti intala kennuun dhoorkaadha. Diina Oromootti Oromoon dhiigaa intala kennuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan silmii Oromoo ta'a. Wanni isa dirqu yoo jiraate malee wanni isa dirqu ni jiraachuu mala hin jiruuf hin jennu ni jiraallee hin jennu ammoo yoo wanni akkasii ta'e malee diina Oromootti Oromoon dhiigaa intala kennuun soddoomuun hin barbaachisu silmii Oromoo uumaa waan ta'eef jechuudha. Kunillee yaadamuu qaba. 3.4 jalatti waa'ee diinummaa ilaalla. Keessummaan Oromoo meeshaa waraanaa hidhatee Oromiyaa keessatti argame tokko yoo meeshaa hidhate sana mirga saba Oromoo kabachiisuu fi diina Oromoo irraa ittisuuf kan itti gargaaramu tahe kan dalagaan mul'isu tahe fira Oromooti. Ammallee yoo meeshaa hidhate kanaan nama Oromoo dhiigaa ta'e tokko irraan miidhaa geessise yookaan geessuuf yaalii godhe, mirga Oromoo sarbuuf yaalii godhe diina Oromooti kun. Keessummaan Oromiyaa keessatti argamee biyya isaa keessa kan hin ta'in biyya namaa keessatti argamee Oromoo ajjeesuudhaaf qawwee Oromootti deebise. Ififuu keessummaadha. Kun diina Oromooti jechuudha. Kun akka warra Tigraay warra akka TPLF kan Tigraay dhufanii Oromiyaa keessatti keessummaa tahanii qawwee Oromoo irratti deebisanii Oromiyaa fixaa turan kun diina Oromooti jechuudha. Amma warri isaan kana wajjin tahee dhiiga diinome taheetu jira. Mee kana qatti aanu keessatti isiniif hima. Hiikoo 3.5 namni Oromoo dhiigaa ta'e tokko diina Oromoo wajjin ta'ee dalagaa diinummaa kan dalagu yoo ta'e dhiiga diinome jedhama. Fakkeenyaaf warri akka Muktaar Kadiirfaan Oromoo irratti fi Oromoo tahanii diina Oromoodha kan biyya biraatii dhufee Oromoo ajjeesuudhaaf qawwee Oromoo irratti deebisuu wajjin kan Oromoo irratti qawwee deebise kan agaazii barattoota Oromoof itti galateeffate kun dhiiga diinome jedhama. Oromoon kana maal jetteetti moggaafte dhiiga diinome. Piroofeesar Mooyisaa Galataa Agaalleen dhiiga diinome jedheetti lafa kaa'e jechuudha. Dhiigni diinome diina Oromoo miti. Maaliifi diina Oromootii wajjin Oromoo fudhamee diina Oromootii miti inni. Yoo gorfame yookaan yaada naanneffate dalagaa diinummaa isaarraa dhaabbachuu danda'a. Diinummaa isaarraa dhaabbachuudhaan Oromoo guutuutti illee jijjiiramuu ni danda'a namni kun. Oromoo guutuutti illee jijjiiramuu ni danda'a. Ni mala. Akkasuma namni diina Oromoo ta'e tokko yoo gorfame yookaan yaada naanneffate gara fira Oromootti jijjiiramuu ni mala. Namni diina Oromoo yoo yaada naanneffate gara fira Oromootti jijjiirama. Mallattoolee dhiiga diinome. Dhiigni diinome kan diinaa wajjin
Oromoo ajjeesuuf yaada qabu seenaa saba Oromoo sirriitti hin beeku. Rakkoon isa rakkummaan isaatu wanni dhiiga diinuma isa taasifte tana. Lammaffaa silmii Oromootiin qabamee jira. Takka diinarraa fuudhaa, alagarraa fuudhaa, takka alagaatu isarraa fuudhee, alagaa diina Oromoo taasise isarraa fuudhee, wannummaan ittiin isa bocolee tana tanneen akkanaati. Qasadaffaadhaa diina Oromoo irraa dantaa xixiqqaa tokko tokko ni argata, kuni beekamaadha. Sababa adda addaatiin hawaasa Oromoo keessatti kan jibbamedha. Hawaasni Oromoo sababa adda addaatiin kan isa jibbeedha. Fakkeenya isuma godhadha. Sammuu nama biraatiin gaggeeffama. Sammuu ofiitiin, ajjannaa ofiitiin hin deemu. Sammuu nama biraatiin hoogganama. Kana Piroofeesar Mooyisaan akka waan dhufu taa'uu fi xiinxala qorannoo ajaa'ibaatiin waan godheef waan osoo wanni kun hundinuu hin hojjetamin dura xiinxalee qoratee lafa kaayee jechuudha. Qorannoon isaa hojiirratti hojiidhaan qabataman kan saba Oromoo irratti kan mul'ate ta'e. Ofirratti amantee hin qabu akkuma jenne soba dhugaa fakkeessee dubbachuu baay'isa. Maaliif hawaasa kana sobaan bulchuu, hawaasa kana sobaan kijibaan bulchuu yaada qaba. Kanaaf kuni mallattoolee nama shanan jenna kuni mallattoolee dhiiga diinomeeti. Poostuleetii 3.6 namni dhiiga diinome ta'e tokko ulaagaalee afran armaan gadii keessaa yoo xiqqaate tokko guutuu qaba. Hanqinaatu isa keessatti argamee dhiiga diinome isa taasise. Mee hanqina isa dhiiga diinome taasisan keessaa qabxii 4 keessaa yoo tokko guute namni kun dhiiga diinome ta'uu danda'a jenneen. Tokko namni kun Oromoo dheedhii yoo ta'e mee akkuma dura jenne akkuma kutaa tokkoffaa dabre keessatti isiniif himne Oromoon dheedhiin maali? Oromoo dheedhii jechuun Oromoo aadaa fi afaan Oromoo sirriitti hin beekne Oromoo dheedhii. Aadaan Oromoon beeku namni kun Oromoo dhiigaas ta'uu danda'a, Oromoo dhiigaas ta'uu dhabuu danda'a. Oromoo dheedhii aadaa fi afaan Oromoo sirriitti hin beeku. Oromoo dhiifama. Afaan Oromoo beeka, aadaa Oromoon beeku. Afaan Oromoon beeka, aadaa Oromoon beeku. Oromoo dheedhii. Namni kun Oromoo adoodaa yoo ta'e, Oromoo adooda jechuun Oromoo dhiigaa ta'e ka sabboonummaa hin qabne, ka afaan Oromootiin dubbachuu hin jaalanne, ka waan Oromoo daawwachuu hin jaalanne, ka ijoollee isaa maqaa Oromootiin moggaafachuu hin jaalanne, ka alagaa Oromoo wajjin argamuu caalaa alagaa wajjin argamuu jaalatu, ka sabboonummaa hin qabne Oromoo adoodaadha. Inni sadaffaadhaa Oromoo doomaa yoo ta'e, Oromoo dooma jechuun Oromoo beekumsa hin qabne, Oromoo sabboonaa ta'ee kan beekumsa hin qabne Oromoo doomaa ta'a. Inni afuraffaadhaa Oromoo qorraa yoo ta'e, Oromoo qorraa jechuun ka gootummaa hin qabne, ka mirga abbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa irratti qabu gootummaa gaafachuudhaan hin mirkaneessine kan callisee ilaalu Oromoo qorraa kana jechuudha. Waan afran kana keessaa tokko yoo guute diina Oromoo diina dhiiga diinome taheeti argama. Dhiiga diinome tahee argama. Hubadhu. Namni dhiiga diinome ta'e tokko haala adda addaatiin yoo nama Oromoo guutuu ta'e tokkotti michoome Oromoo guutuutti jijjiiramuu danda'a, yaada isaa naanneffachuu danda'a, balaa sanirraa deebi'ee if baraaruu ni danda'a jechuudha. Hiikoo 3.7 jalatti keessummaan Oromoodhaa afaaniin fira Oromoo fakkaatee harka wayyaa jalaatiin yookaan andarhaandiidhaan dalagaa diinummaa kan hojjetu yoo ta'e kun diina lo'aa jedhama. Diina lo'aa kana namni firraan beeku Oromoo fakkaata, sabboona fakkaata, waan Oromummaa leellisaa sossobeessi naqaa gaafaan si diddiraa eegeensi hoo'isaa ati hin beektu si maxxanee hiccitii kee fuudhee diinaaf geessaa akka ati hin beekneen si galaafata. Diina ifa bahaa caalaa kan Oromoo miidhaa guddaa irraan geessuu danda'u badaan isa kana jechuudha. Diina lo'aa ka jedhamu kana. Poostuleetii 3.8 namni diina lo'aa ta'e tokko haala adda addaatiin nama Oromoo doomaa ta'e tokkotti yoo michoome nama Oromoo kana gara dhiiga diinometti jijjiira. Oromoon doomaan Oromoo sabboonaa tahee kan beekumsa Oromummaa tokkollee waan tokkollee hin qabne wallaalaadha. Wallaalaa Oromooti. Wallaalaa sabboonaa Oromooti. Garuu beekumsa Oromoo hin qabu. Kanaaf namni kun waan beekumsa inni hin qabne beekumsa akka nama isa barsiisuu fakkeessee kijibatti guuruudhaan dhiiga diinometti jijjiiruu danda'a jechuudha. Diinni lo'aan diina dhokataadha. Kanaafuu hawaasa Oromoo keessatti akka fira Oromootti fudhatamaa jechuudha. Namni isan beeku waan ta'eef balaa guddaa Oromoo irraan gahuu danda'a diinni lo'aan. Hiikoo 3.9 himoota armaan gadii keessaa tokko yoo guutame Oromiyaan bilisoomte jenna. Piroofeesar Moosaa Galataa Agaadhaan Oromiyaan bilisoomte jechuudhaaf wanni armaan gadii kun guutamuu qabdii jedhe qabxii 4 lafa kaa'e.
mee nuti arra Oromiyaan bilisoomte jechuudhaaf arra Oromiyaan arra keessa jirtuni amma Oromiyaan bilisoomte jenna akka Piroofeesar waggaa 25 irraa dura kaayetti hangam takka itti amannaa jennee hangam takkatti irraa wajjin haala jireenya irraa wajjin haala amma jiru wajjin wal qabsiifnee qabxiileen guutaman jiruu fi jennee fudhanna. Namni Oromoo dhiigaa ta'e hundi Oromoo guutuu ta'uu qaba. Namni Oromoo dhiigaa hundi Oromoo guutuu waan isarraa hanqate Oromoon guutuun akkuma duraan jenne Oromoon guutuun maal akka ta'e isinitti himnee turre Oromoon guutuun Oromoo dhiigaa ta'uu qaba. Oromoo dhiigaa ta'uu qaba. Oromoo sabboonaa ta'uu qaba. Oromoo qara ta'uu qaba. Oromoo goota ta'uu qaba. Oromoo bilchaataa ta'uu qaba jennee lafa keenya. Oromoon guutuun kana. Oromoon dhiigaa hundi Oromoo guutuutti jijjiiramuu qaba. Namni keessummaa Oromoo ta'e hundi fira Oromoo ta'uu qaba. Namni keessummaa Oromoo ta'e hundi fira Oromoo yoo ta'e. Oromoon dhiigaa hundi Oromoo guutuu yoo ta'e. Hawaasa Oromoo keessa namni dhiiga diinoomtee jiraachuu yoo baate. Akka Muktaar Kadiir kan reefu jennu sun jiraachuu yoo baate. Keessummaan meeshaa waraanaa hidhate Oromiyaa keessa hin jiru yoo ta'e. Keessummaan Oromoodhaa kan meeshaa waraanaa hidhatee Oromiyaa irratti dhukaasa banu diina Oromoo ta'uu barbaadu Oromiyaa keessa hin jiru yoo ta'e Oromiyaan bilisoomtee jennaan. Kanaaf Oromoon dhiigaa hundi har'a Oromoo guutuu ta'uudhaaf afaan isii barachuu qabdi, aadaa isii barachuu qabdi, gootummaa qabaachuu qabdi, luyni jiraachuu hin qabu. Oromoon duraan luyna hin qabdu, qorraan qabdu. Kanaaf Oromoo guutuu tahuun irraa barbaachisaa jechuudha. Akkasuma keessummaan Oromoos fira Oromoo ta'uu qaba. Yoo Oromiyaa amma waan tokko jira. Hubadhu akka hiikoo 3.9tti Oromiyaa bilisoomte argachuuf himoota armaan gadii keessaa tokko qofaan guutuu dandeenyaa jedheeti lafa kaa'e Piroofeesar Mooyisan. Nama Oromoo dhiigaa ta'e hunda gara Oromoo guutuutti jijjiiruu tokko. Nama diina Oromoo ta'e keessummaa diina Oromoo ta'e hunda Oromiyaa keessaa dhabamsiisu. Keessummaa diina Oromoo taate Oromiyaa keessaa dhabamsiisu Oromiyaan bilisoomte jechuudhaaf. Amma kan rakkoo ta'ee jiru kana bakka reefuu sanii miti. Diinni Oromoodhaa Oromiyaa bilisoomte keessa jiraachuu inuma hin qabu. Diinni Oromoodhaa Oromiyaa bilisoomte keessa keessummaan diina Oromoo taate Oromiyaa bilisoomte keessa jiraachuu inuma hin qabu. Oromiyaan bilisoomte jechuu hin dandeenyu kun itti hojjetamuu qaba jenna qaama dhimmi ilaalu. Inni sadaffaadhaan nama dhiiga diinoma ta'e hunda gara Oromoo guutuutti jijjiiruu. Nama dhiiga diinoma ta'e yoo kan hin jijjiiramne ta'e Oromiyaa keessaa diinuma faan haa badu. Diini diinoma yoo Oromoo guutuutti hin jijjiiramne diina wajjin haa badu. Har'a warri kaleessa Oromoo fixaa ture. Warri kaleessa barattoota diinni fixaa ture. Diina barattoota keenya fixaa ture galatoomfate. Har'a Oromiyaa keessa yoo jiraate Oromoo guutuutti jijjiiramuu qaba. Hin jijjiiramne taanaan akkanuma dhokatee diina lo'aa ta'ee taa'a taanaan dhabamsiisuudha. Oromiyaa bilisoomte jechuudhaaf kun irratti hojjetamuu qaba jenna qaamni dhimmi ilaalu. Inni afuraffaadha keessummaa Oromoo meeshaa waraanaa hidhate hunda hiiksisu. Keessummaan Oromoodhaa meeshaa waraanaa hidhate. Keessummaan Oromoo meeshaa waraanaa hidhate haa hiikkatu. Yoo hiikkate Oromiyaan bilisoomtee jennaanii jee Piroofeesar Mooyisaa Galataa Aagaa lafa kaa'e. Yoo hin hiikkanne ta'e Oromiyaa keessaa dhabamsiisu. Keessummaan Oromoo gonkumaa meeshaa waraanaa hidhatee biyya Oromiyaa keessatti waan Oromoo dhiigaa hin ta'iniin argamuu hin qabu jeeti Piroofeesar Mooyisaa Aagaa lafa kaa'e. Barumsi keenya kutaa lammaffaan isaa kanuma fakkaata. Walumaa galatti ji'oomeetiriin Oromummaa ija ogummaa herregaatiin Piroofeesar Mooyisaa Galataa Aagaadhaa waggaa 25 irraatiin duratti gaafa mootummaan seensaa mootummaa Ihaadig gara jalqabaatti kan nuuf kaa'edha. Kanaaf wanni kun haala irra jiru wajjin wal fakkaata baay'ee wal madaala. Kanaaf dhumarratti kan inni amma jedhu kun diinni Oromoodhaa Oromiyaa keessatti jiraachuu hin qabu. Diinni diinuma Oromiyaa keessa jiraachuu hin qabu. Yaada isaanii naanneeffachuu qaban yoo yaada isaanii naanneeffanne Oromiyaa keessaa dhabamuu qabanii. Kanaafuu Oromoon dhiigaatis aadaa isaa barachuu qaba. Afaan isaa barachuu qaba. Seenaa isaa barachuu qaba.
doomaa ta'uu hin qabu, qara ta'uu qaba. Kanaaf akka dhaamsatti Oromoodhaaf ani kanaan dhaama. Arraaf sagantaan keenya walumaa galatti kutaan tokkoffaa fi kutaan lammaffaas walitti qabnee kan isiniif dabarsaa turre kanumaan xumurama. Hanga waan biraatiin walitti deebinutti, waan kanarra wayyaatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa ani barii bareentooti.